torban kana keessa immoo maxxansa kee cimaa tokko argeeni siyaame garanatti. Waaqayyo gaaffii waggaa 16 gaafatte guyyaa tokkotti si deebisa waan akkasiitiin natti fakkaata. Maal jechuudha deebii akkamii argatte nus hin kadhanna waggaa 16 booddeen deebi'a taanaan. Waggaa kadhannaan waggaa 16 garuu kabbaadidha bara waggaan 16. Baay'ee. Kadhannaa waggaa 16 yeroo waaqayyo halkan tokkoon siif deebisu jedheen post godhe. Mega kun seenaan isaa baay'ee maali deebiin isaa maali amma wanni guddaan nu dhibeessa. Obboleettii koo waggaa 16 dhabeen arganne. Waggaa 16. Waggaa 16. Dhabuu jechuun tasuma addaan bahumu. Tasuma addaan bahu argeeyyuun beeku waggaa 16. Jiraachuu ishee beekta turte? Jiraachuu ishee beeka. Akka jirtu beekta. Akka jirtuun beeka. Eessa akka jirtuun beektu? Eessa akka jirtus nan beeka. Beekta. Biyyan beeka. Akkamitti akka jirtu maal akka jirtu garuu baay'ee. Biyya bira akka jirtu beekta. Quban qabuun ture. Biyya biraa jirti jechuudha. Biyya Faransaay ijoollummaadhaan quxisuu kooti. Quxisuu koo waggaa 6. Anis yoggas almost waggaa 11 ture. Yoggas isheen gara biyya Faransaay. Deemtee ture gaa. Maal akkamittiin deemte? Maatii wajjiniin deemte adda baatan immoo akkamitti gara sana deemuu dandeesse isheen kophaatti? Maatii wajjin illee miti. Akkam seetee gammee gaa nuti maatiin ijoollummaa keenyaan nu jalaa du'anii. Obbolaa 3 turre. Na gaafa maatiin ijoollummaadhaan nu jalaa du'an isheen yeroo harmeen koo duutu isheen waggaa 5 turte. Ani immoo waggaa 11 ture. Na namni nu bira hin jirreenna. Namni sin gargaaru hin jiru. Namni nu gargaaru nu bira hin jirre hundumti keenya daa'ima. Then chaansiin gara biyya alaa deemu guddifachaadhaan faranjoonni ishee fudhatanii jechuudha. Nuti yoggas xinnaadha. Hambisuullee hin dandeenye. Garuu daa'imummaa dhuma sanaan inum kadhanna turre. Inum yayyaalla turres. Nu jalaa fudhatanii deeminaa jettanii gaafachaa turtan. Otoo nutti himuun fudhatan. Hin dhufteedhani. Deemteettee dhabneenna. Garuu yoo. Ergasii maatii wajjin follow uppiin hin jiru ture yookiin bakka kanaa jirti bakka kanaa geessetti jedhamee fira faattis waan himame hin jiru. Akka Faransaay jirtu qofa nutti himame. Akkan sitti miti namni nuun bakka bu'ee sirriitti to'atu hin jiru ture. Anuma qofatu xinnoo yayyaalaan ture. Dhaabbanni tokko jira karaan itti isheen deemte jechuudha. Dhaabbanni sunis SOS jedhama. Yeroo deemnee isaan gaafannu waan tokko nutti himan yookiin suura wayii waggaa 5tti waggaa 6tti suura wayii nuu kennu. Isayyuu nuti deemne. Sintu gaafatee sidii kan? Anatu jechuudha. Namni guddaa bakka bu'ee to'atu hin jiru ture. Baay'ee rakkisaa ture. Na anumatu deddeemee gaafata ture suura wayii natti kennu yoggas an daa'ima waan hin beekuun qabu. Amboorraa dhaabbanni sun hin cufame iyyuu biraanchiinsaa amboorraa hin cufame waggaa wayiitti. Ani yoggas amboon jira. Amboorraa bakka waa goggodheen Finfinnee dhufeen Finfinnee fa'aa gaggaafadheen. Gaafa lolu qabu loleen gaafa boo qabu boo'een. Obboleettii makee barbaacha. Akkuma ta'u ta'een dabdaabbee wayii naa kennu. Dabdaabbee isheen ergite. Isayyuu maal godhu na dhiba wanti biyya kana. Wanta ishee argachuuf na fayyadu fuluudiidhaan balleessu. Akkasiin waliin quunnamne. Maaf akka ta'e hin beeku. Ajaa'iba. Adreesii ishee fuluudiidhaan balleessu. Waan ta'e bakka waan na fayyadu hunda fuluudiidhaan balleessu. Naani garuu xinnoo sitti dheerata maalumaafu deemeen guyyuma guyyaan deemeen boo'ees maal ta'ee bakka barbaachiseen maal godheen dabdaabbee fudha. Na dabdaabbee hunda fudhee dabdaabbee jaarraa fuluudiin balleessa. Balleessanii jiru. Tokkorraa fuluudicha yeroon kaasu
dabdaabbii tokkorraa jechoota sadii yeroon argadhu dabdaabbii isa tokkorraa jecha lama yeroon argadhu. Oo isa isaan baballeessan ati immoo deebistee irraa balleessitu. Deebisee qas jedhee baballeessu. Yeroo irraa balleessitu immoo argattu isa oriijinaaliisan. Amma fakkeenyaaf dabdaabbii tokkorraa jechoota sadiin argadha taanaan isa tokkorraa jechoota laman arga. Akkas godhee waa na fayyadu tokko argadhe garuu it was a process isa argachuun qoftiyyuu gahaan turre. Akkan sin jedhe egaa processii waggaa 16 almost. Sun hundumaa waggaa 16 kana hundumaatti keessi kee barbaadaadhuma jira jechuudha. Yeah, I always like yeroo hunda maalan jedha hiriyoonni koo specially hin beekuna. Ani jireenyi koo kan guutuu ta'u gaafan maallaqa argadhu gaafan waan ta'e godhotoon ta'in gaafan obboleettii koo argadhudha. Amma ati yeroo naaf feertu like dhufuuf haasa'uuf kanan dhufe ani baqa nama milkaa'edha jedhee nama nakka. Jireenya koo keessatti milkaa'eera. Kana booddee haasa'uu nan danda'a jettee. Kana booda confidently baay'ee proud ta'ee ani nama akkasiiti jedhee haasa'uu nan danda'a. Harmeen koo dhaloonni ishee Fincaadha. Horroo Guduruu Kombolcha. Na achitti ijoollee qabdi. Na nun immoo achi baddee dhufteetu asitti abbaa kootti heerumte. Na ani immoo asii dhalannee harmeen koo natti himti turte. Na bishaan kanante gaafa isheen natti himti turte achi obboloota qabdaa naan jetti turte. Guyyaa tokko waan immoo nan shaqqala safara keessattis gobazeedha. Shaqqaliin waa'ee birrii 20 wayii argadhe. Sodaammoon qabu ijoollummaa koo tasfaan qorrote natti fakkaate sodaan qabu. Daa'ima almost waggaa 14 15. Erga harmeen kee boqotaniiti. Edda harmeen koo duuteeti. Na birrii 20 qabadhe eenyutti utuu himin ijoo obboloota koo barbaada jedheen deema. Achi hamma geedootti birrii 12 moo 13. Kaffalee deemeen geedoorraa birriin hin jiru. Birrii ittiin gara shaan budhate. Gara Fincaa jiru. Gara Fincaa. Achi geedoorraa raddaaticha nageessiin jedheeni. Bakka nageessi yaani obboloota koo biraan deemaan jedheeni. Hindide. Dinnaan utuma naa gasimoo taphan danda'a. Utuma taphachiisu gaafa inni zoor jedhu makiinaa duuba wambarii jala deemee rafe. Then bakka inni nama guutee hin ka'ee jechuudha. Then makiinaan deema karaa Fincaa immoo beekta taanaan yeroos hojjetamaa ture. Pistaadha. Awwaara. Ani duubaan akkas ciisee jira. Awwaarri duubaan hin galaa fuulli koo guutu awwaara. Achi gac jedha. Achi gaafuma bakka dabbaramtu jirame akkas ciisee jaarsi wayii lukasaa jalan ciisee qaba. Akkas luktisaa surreen ol ka'eera. Foon isaatu natti mul'ata. Akka taphaa jee anya. Achi jalatti achi jalatti amma tun ciniineo akkasan taphadhama ijoollummaadha akkas ciniinu ture jedheen yeroo deebi'uuf jedhu gad jedhee jechuudha. Konkolaataa gadina non ciniinu achi jedhee akkas na rukutee akkamitti akka utaalee jaarsi sana ga'u gandeemuyyuu danda'u fakkaatu. Akkamitti akka utaalee achi deeme bakka. Saree wayii tajaajilanii. Then jedhee makiinaan hin dhaabbatee warri duuba jiran hundumtuu achitti. Uummanni achitti taraamese. Maalidha yeroo dhamaan jala akkas awwaara guuteera. Namni nama qate bakka. Fuulli bakka jiru awwaara. Gazaan yeroon akkas ba'u for almost 2 minutes namni iniyya. Na argeetu iyyaan akkasan dhaabbadhe anis na saree nama fakkaattu wayii itti fakkaatti warri itti guutte. Na ilaalanii raddaatichi na argeera. Anteen naatiin qo'ee hin deemina aminedhe achi akkas nan boo'e anis immoo. Egas immoo bakka dafeen boo'a immoo. Tan beekamu dafeen boo'a. Dafee boonaan fuula koo na dhiqanii akkasitti daa'ima gidduu na godhanii sirbabbaa. Ani achi skittaa minamina rukutaa fi achi birrii naa kennu almost gara birrii 60 moo 70. Dabaltee fudhatte. Achi naa kenna bakka kunis dhufee intini na godha kunis dhufee essa deemtanaan jedhu Fincaan deema maamni bakka ani taphachiisaa isaaniin ta'e akkasitti
mudannoo kanaanis yeroo baay'ee naasaa dirraafadha. Argatteeree obboloota kee achi deemnee? Argadhe. Obboloota meeqa qabda? Obboloota 3 qaba. Waaw.